Harmeetoo yaa haadha na deessee carraa jireenyatu sirraa na fageesse deemuuf kaanan ofirra gadi teessee harka kee lamaan fuularra na keesse yoomiyyuu sin dagadhu harmeetoo yaa haadha na deesse dhiifama naaf godhii yoon balleesse jiruuf qaaloftetu sirraa na fageesse har'as nan yaadadhaa waan ati naan jette. Na biraan deemin ilma koo naan jettee anatu siif guutaa waan ati barbaadde narraa hin fagaatin dhala koo naan jettee na jalaa rakkattaa yoo narraa fagaatte. Hin deemin adaraa ilma koo naan jettee ani didee kaanan imimmaan kee harcaastee akka daa'imaatti mataa kee qabattee osoo garaan didu sabbataan hidhattee harka kee ol kaastee rabbinaaf kadhattee. Na duuba deemtee kaanaan jettee guyyaa gaafa sanii seenaa natti taatee jiruu biyya ormaa waa meeqan hubadhee halkanii fi guyyaa yaadan hiraarfamee maqaa kiyya dhiisee kan biraan waamamee reefu natti mul'ataa jechi kee yaa harmee. Yaada keen maraadhee sammuun koo cinqamee boqonnas dhabee yaadan balali'ee. Yooman kana keessaa bahee jaansi arga laata dhufee akkamiin si obsaa harmee haadha na deesse guyyaan natti fagaatee sammuu koo bittinsee yaada keen imimmaan ijarra gadi roobsee si yaade yaa harmee yaadni kee sammuu na wareersee har'a naaf gala waan ani balleesse yaa rabbi nagahaan harmee koo nagaa wal nu garsiisi jecha walaloo gabaabduu tana booda waa'ee harmee bal'inaan irraa haasofnaa waan na dhageeffataniif kana ammaaf galatooma. Ashama hordoftoota reedii adamtu akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha dhaamsa cimaa fi wanta hundi keessanuu gochuu qabdan akka dirqamaatti waan ilaaluun isiniif dhaama hundi keessan akkuma walaloo irratti dhageessan namni kamuyyuu yaani bifa walalootiin malee walaleessaa miti dandeettii walaloo hin qabu haa ta'uti yaada koo ibsachuuf yaaletiin jira. Wanti jechuu barbaade maalinni akkuma isin beektan dhibee addunyaa raasaa jiru kana sababa isaatiif jecha namoonni sochii diinagdee adda addaa daldala wantoota adda addaa dhaabanii jiran namni mootu halkan tokko hojii dhaabee buluu hin dandeenye jira. Amma fakkeenyaaf keessattuu namoonni ijoollee keenya jiraachisan yookaan nu jiraachisu harmeedha sirriitti. Maaliif namoonni abbaa qabeenyaan ta'in jechuu barbaadetti namoonni harki xiqqoo qalleessaa yeroo ta'e namni harmee caalaa nama gargaaru hin jiru. Gabaa adda addaatti wanta akka shunkurtaa, wanta akka dinnichaa, soogidda, buna waan tokko jechuudha hin jiraami wantoota akkasiisan gurguranii maatii gargaaranii yookaan maatii ofii gargaarti. Garuu sababa dhibee kana amma wanti kun yoo adda cite maatii ishee sammaan nyaachifte haati kun. Haati ijoollee kana abbuma fedhe yaa ta'u nama tokkorraa miti kan haasa'u jiru akka guutuu biyyattiitti haasa'u jira. Dirqama gabaan dhaabbatuun isaa dirqama ta'eera. Gabaa tokko bakka tokko qofatti malee bakka hedduutti dhaabbateera. Namoonni hedduu beelaaf saaxilamanii jiran. Sababni isaa maali? Har'a gabaa yoo hin baane waan ijoollee ofii shamattee nyaachiftuun hin qabu. Isa qofaa miti. Osoo mallaqa qabdu waan nyaattu dhabuunis si mudata. Sababa maaliitiif? Nyaata qallaba gabaadhaa bitatta waan ta'eef midhaan akka qamadii, xaafii wantoota adda addaa wanta nyaatamu kana gabaadhaa bitta. Yoo gabaa saniif argachuu hin dandeenye beela guddaaf saaxilamti. Amma wanti barbaachisu maali? Akkuma hundi keessanuu argitan garee hedduutu ijaaramee biyyoota adda addaatiin akka biyyaatiitti akka naannootiitti akka biyyattiitti gargaarsa godhamaa jira. Maaliif nuti teenna ruuza arabaa quufaa nyaata addas nyaataa rakkoo biraa qabaannullee nyaannee beelofnee hin beeknu numa nyaanna. Isaan immoo achitti yoo rakkatan qalbiin keenya galuu hin qabu. Amma jalqaba maatii ofiitirraa galuu qaba. Namni kamuyyuu ana akka dhuunfaa kiyyaatti amma dura hayyuu isiniif himee ture. Dhuguma yoo namni harmee kee jaallattu namni maatii kee jaallattu waa'ee duraanii sana osoo hin taane rakkina har'a keessa jiran kana ilaalatiniin jalqaba irratti maatii keessanii erga ollaa kee rakkataa yoo jiraatu osoo hin tuffatin yoo qarshii 500 illee ergiteef isaaf mallaqa guddaadha. Ollaa kee garte dhugaa rabbiitiin isin hima mallaqni hin dhumata. Osoo mallaqa kanaa nyaatu yookaan dhibeen kun fudhatee keessan siin tana.
yookaan immoo to'atu yoo mallaqa sana hin arginiif dhibeen kun fuudhee nama sanuu dabarsa. Sheenuuf ta'a jechuudha. Gisee san sheenaa keessa galtotuu nama san gargaaree jiraadhe. Yookaan immoo atummaan odoo nyaati wannuma walitti dalagatte tanaan biraa taruu dandeessa. Qabeenya bordari bitu fixeensa tanaaf jettee ollaa kee hin beelessinii. Maatii kee biyyatti gargaari. Maatii keetirraan kanaaf immoo ollaa kee fira kee yoo qabaatte rakkataa yoo jiraate gargaari. Yeroo ammaa kanatti namni akka biyyaatti gargaaraara. Ani immoo kan siin jechaa akkuma mee ganda keetiitti iyyuu akka Itoophiyaatti dhiisi. Namoonni mallaqa qabdanii fi namoonni birrii gahaa qabdan yoo jiraatan akka biyyaattis gargaaruu dandeessan. Immootu kun dirqama. Biyya ambaatittuu biyya silaamallee inni jirutti namni hanga rakkataa jiru laala. Biyya teenatamallee hin jiru. Barramni haftaamin birrii 2000 keessatti baatee hin deemu biyya kanatti hin beekanii. Birriin qaaliidha jechuudha. Biyya kana widdiidha birriin akka laayyootti hin argamu. Hiyyeessoo meeqa duraan laal gabaan takka gaafa gabaa takka oolu beela bulu. Gisee ammaa kana yeroo ammaa kana maalirra jira? Yaaduu qabna. Yaaduun nurraa barbaachisa dhugaa rabbiititti. Dubartoonni da'umsaa du'utti jiran manatti namni hedduu sababni isaa maali? Yookaan maatiin mana jiru abboo haakima sanitti dhibeessuun nama qabaa maali jedhaniini yookaan mallee hin jiru waan ittiin haakima san fiduu. Ambulaansii yaamuudhaaf karaan adda addaa cufaadha geejjibni adda addaa cufaadha yookaan moobaayilii keessa saantima qabu sababa maaliitiif mallayyi tunu jalaa dhumtiif yookaan qusannaaf mana fa'aa kaa'ata sababa kana haadholiin hedduu akka du'aaf saaxilamaa jiran dubbatanii jiran BBC'n dubbatee jira isa qofaayyuu miti Itoophiyaa keessatti BBC'n afaan Oromoo irra ganama dubbate sababa hawaannisni nyaata maasaa namaa yookaan lafa qonnaa qotee bulaa namoota miiliyoona tokko ta'an beelaaf saaxilee jira jedha Itoophiyaa keessatti nama miiliyoona tokko ol beelaaf saaxilee jira jedha kan dhibee qofa osoo hin taane hawaannisa nama miiliyoona sanii kan karoonaa kun immoo kan dhibee kanaa miiliyoona miti biiliyoona ta'uu reelaa weerarra hawaannisa amma naannoo qotee bulaa tokko isiniif bile kan dhibee kanaa mootu nama biiliyoona lakkaa'amu beelaaf saaxilee jira jechuudha. Bilis namni haadha kee jaallattu, namni obboleessa kee jaallattu, namni haadha qabdu haadha kee ilaali. Namni haadha hin qabne haadha kee kan duute qabrii jirtu san ilaali. Isii dhabuuyyuu faayidaa qaba. Yoo ati kennatte isii niyyaa isii keessa gootee of isiif kennatte faayidaa qabaaf dhugaa siima. Rabbi jannata isaanii haa kennu namoota du'aniif. Kan jiru immoo umrii dheeraa haa kennuuf jecha abboota dadhabaatu jira, hawwoota dadhabduutu jira. Warri duraan gabaa keessa deemee mallaqa xiqqoo waan xiqqoo baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii biyya keenya keessatti dubbatu nu xiqqoo namatti ulfaata. Mootummaa yoo taate akkuma isin argitan kifla katamaa keessa deemee kennuu malee magaalaa guddaa keessa garte waan akkasii malee gandoota baadiyyaa qubaan qabu. Gandoonni baadiyyaa hedduu dhibee kanaayyuu odeeffannoo tokkorraa qubaan qaban. Dhugaa waan baay'ee si dhibu mootummaan zayitiin inni achi magaalaa keessa deddeemee fiigu sun warra silaa ofuma danda'a warri magaalaa kun waan jechuun namatti ulfaatayyuu waa'ee mootummaa irrumaa callisuu wayya sun fixuu barbaadayyuu nama isi jiraachisuu dhiisi kan jiraachisu idumaa silaa taate fi wal barrattuyyuu lafarraa xaraguu fadhaasun amma furmaanni jiru isin irra dirqamni jiru haadha kee abbaa kee maatii kee ollaa kee gargaara. Maallaqa bor dhumuuf jettee callistee ilaalin. Maallaqa bor arabni gurra qabdee saamtuuf jettee maatii kee hin beelessin ollaa kee hin beelessin itti nyaachisi obaasin. Ni dabra jechuudha mallayni ni dabra garuu wanta ati isaanii gootu sun hin darbu sammuu isaanii keessatti fi wanti isaan achitti gooteef sun asitti barakaa guddaa siif qaba waan gaarii bu'aa guddaa tokko siif qaba. Rabbirraas argattaa namarraas argattaa galanni kee gisee kamuyyuu ni galatoomfatamtaa jechuudha. Xiqqoon ati namaaf ooltu guddoo taatee mul'atti yeroo kamuu. Gaafa ati garuu mallaqa kee hedduu keessa kaattee deetii jiraataa maatii kee achi beelessitee ollaa kee beelessitee yoo jette barakaa hin qabdu iyya tabaarramaadha. Tokko barakaa hin qabdu siin jedha. Maatii kee hin irraanfatin adaraa kee. Maatii kee hin irraanfatin ollaa kee hin irraanfatin maatiin koo lakkin rakkatanii hin qabanii hin jiru waan akkas jedhu yeroo ammaa kana. Kakabus kan qabne sarka kennachiisatti jira dhibeen kun. Daldala irraa kutee jira. Cumi gaa bishaan hawwa. Sinii galee
Kana waan taateef hundi keetu maatii kee gargaartu kabajaan si gaafadha. Keessattuu namoonni haati keessan maanguddoo taatee yoo jiraatte obboleeyyan teessanitti akka tasaa ta'e obboleessi kee dargaggeessi mana waraate irratti hin erginiif obboleessi kee illee yoo dargaggeessa ta'e ittiin dhugattiin qama. Haati ta'e yoo dulloomtuu taate jechuudha haati ta'e nama maanguddoo taate nama biraati irratti ergiif maanguddoo nama yaada qabutti. Turriyyeen amma yoo ati harmeeti yaambala kennite obboleessuma keetitti ergite obboleessummaan kee birri xiqqishuu sittiin kennaa kaan deemee ittiin dhugee ittiin tasnannee akka fedheen ta'a. Durriyyeedha jechuudha. Umriin dargaggummaa ho'aa waan taateef biraan siin ga'u nama yaada qabutti ergadhu abbaa qabaattu abbaa keetti ergi. Haati kee dandeettee baankii fuudhuu yoo dandeette haadhuma kee yoo haati kee baankii fuudhuu hin dandeenye nama guddaan hin jira. Hookan suba qabdaa hookan akaakayyuu waan adda addaa waan qabduuf isaanumatti ergiif. Duriyyeen isin jalaa nyaatti jechuudha. Isinii galee kun dhaamsa kiyyaa dhaamsa kana immoo dirqama hundi keessanuu hojiirra oolchuu qabdan. Haadaraa keessan hojiirra oolcha. Isin fayyada waan ta'eef guyyaa tokko reedii dhugaa jettee galatoomi maatii koo beela keessaa akkan oolchu na goote. Galanni gaafa maatiin koo naa galchanii jettee waan gaarii tokko yaadu gaariidha. Anaafis siifis waan gaariidha waan akkanaati irratti wal jajjabeessuun. Dhugumatti yoo jaalatte har'a bor osoo hin jedhin ergiif maatii keeti. Maatiin kee dhiiga keetii waa hedduu keeti waan taateef gaafa ati biyyaa baatu akkamitti akkasii ofirraa si ergan. Osoo garaan dadhabuusuu garaan boo'u imimmaan ofii gannaqaa waa meeqa taatetti inni si ergite ofirraa. Atuu deemuu garaas nyaatee dirqamni jireenyaa si baase maatii makanaamee boo'icha kana keessaa baasa jettee baatee gaafa achii baatu garuu maatii kee irraanfattee jirta namni garii. Namni maatii irraanfate guute ijoollee tokko ijoollee mana madaam keessa dalagan qofa malee warra amma ala bahee mina yeroo waan akkasii oolu maatii mobiitu dhalatu bakkumatti dhalatanuuf digatan. Warri akkasii sun ofiifis maatiifis faayidaa hin qabu. Nuti warri jennee warra kaayyoo qabu warra dalagataa jiruuf. Kanaaf hundi keessanuu maatii keessan gargaaran dhaamsa kooti. Ani kan isin waliin ture reedii adamtuubi like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Maatiin koo maatiin haaraanis fayyaanaaf ta'a isin jaaladha isin kabajaa nagaan naa oola.